Ashama akkam jirtu har'a waa'ee kaleedha kan ilaallu kalee keenya qulqulleessuuf maal gochuu qabna kan jedhu. Kaleen keenya akkuma beektan dalagaa baay'ee murteessoo ta'an qabdi. Kanaaf kaleen keenya jiraachuuf qofa osoo hin taane hojii ishee yoo sirnaan dalaguu baatte lubbuu jiraachuun keenya baay'ee rakkisaa ta'a. Dalagaa kalee keessa kanneen gurguddoon akkuma beektan xuraawaa dhiiga keessaa bifa fincaaniin calaluuf balleessuudha. Hamma dhangala'aa qaama keenya keessa jiru to'achuu, albuudota yookaan elektiroolaayitii qaama keenya to'achuu, oomisha dhiigaa to'achuu fi akkasumas dabalataan dalagaa hedduu qabdi. Vaayitaaminoota adda addaa kan akka vaayitaamin B12 mashureeshin keessatti gahee qabdi. Kanaaf kaleen dalagaa ishee sirnaan dalaguuf fayyaa ta'uu qabdi. Wantoonni kalee keenya irratti miidhaa geessan hedduudha. Isaan kanarraa adda baafnee wantoota kalee keenya miidhan irraa ofirraa ittisnee kalee keenyas qulqulleessuun fayyaa ishee eeguun barbaachisaadha. Dhibeen kalee waliin wal qabatan rakkoo yeroo ammaa guutuu addunyaatti babal'ataa fi yaaddoo guddaa ta'aa jiran yookaan uumaa jiranidha. Kaleen qaamota jajjaboo kan solid organs kan jedhaman keessaa garaa keenya keessatti kan argamu ta'ee kan namni hundinuu lubbuun jiraachuuf dirqama barbaadudha. Namni kalee lama qaba, kan bitaaf kan mirgaa jechuudha. Darbee darbee garuu namoonni muraasni sababa garaa garaatiin uumamaanis ta'e opereeshiniidhaan bahuudhaan kalee tokko qofa qabaachuu ni danda'u. Kunis akkuma nama jedhee namni uumamaan kalee tokko qofa qabaatee dhalachuu danda'a. Sababa kaleen miidhamteefis yaala baqaqsanii yaaluutiin kaleen tokko keessaa bahuu danda'a. Kalee tokkos namaaf gumaachuu danda'u. Kanaaf kaleen tokkos lamas jiraannaan nama sanaaf gahaadha. Hanga jiraanitti garuu hojii hojjechuu qabu jechuudha. Akkuma beektan egaa namni dhibee kalee qabu tokko mallattoo adda addaa agarsiisa. Fakkeenyaaf fincaan isaanii diimachuu danda'a. Hangi fincaan isaanii xiqqaachuu yookaan baay'achuu danda'a. Akkaataa gosa dhibee isaa irratti hundaa'uudhaan jechuudha. Qaamni isaanii naannoo miilaa, ijaa fi harkaa dhiita'uu danda'a. Dadhabbii qabaachuu, dhukkubbii dugdaa qabaachuu, ol guurraa qabaachuu, fedhii nyaataa dhabuu, nafa nafarganuu kan hafuura kutaa, dhiibbaan dhiigaa ol ka'uu, dhamdhammii afaanii jijjiiruuf kan kana fakkaatan fiduu danda'a jechuudha dhibeen kalee. Akkuma nama jedhe egaa hojii xuraawaa dhabamsiisuu keessatti kaleen keemikaalota alkoolii nyaataaf qorichoota irraa dhufaniif waan saaxilamuuf rakkoo yerootti irra ga'uu danda'a. Rakkoo yerootti irra ga'uun kan ka'e immoo dadhabaa deemuun dhumarrattis hojii dhaabuu danda'a. Kaleen yoo dadhabdee xuraawaan qaama keessatti kuufamu qaama keessa deebi'uudhaan dhibee fayyaa fidachuudha. Xuraawaan qaama keessatti kuufamu irraa kan ka'e dhibee garaagaraaf saaxilamuu, dhiibbaa dhiigaa ol ka'aa godhachuu fi hir'ina dhiigaa fa'aa godhachuutu nu mudata. Yeroo ammaa namoonni baay'een dhukkuboota kaleen rakkachaa jiru. Kun kaleen isaa dadhabde yeroo dhiyoo diyaalisii hojjetamaafii jira, qarshii yeroo kadhatamuuf fa'aa dhageenya, tiraansplaantii biyya alaa deemee hojjetamuu qabu fa'aa yeroo dhageessu qaba. Beekamaadha jechuudha akka biyya keenyaatti. Kun akka addunyaattiidhas akka biyya keenya qofa miti. Kaleen takka miidhamnaan immoo yaalli ishees dhibeen ishees waan salphaa miti. Kanaaf mee kallattiimaan akkamiin kalee keenya qulqulleessuu dandeenya kan jedhu ilaalu. Kalee keenya qulqulleessuuf maaltu oola, maaltu fayyada kan jedhu. Fayyaa kaleef bishaan baay'isanii dhuguun gaarii akka ta'e dhageessanii beektu. Hiyyeen sirriidha. Yoo xiqqaate bishaan burcuqqoo 8 guyyaatti dhuguun gaariidha. Mee bishaaniin alatti immoo cuunfawwan kuduraalee fi muduraalee kalee qulqulleessuuf yookaan qulqullina ishee eeguuf vaayitaaminii fi albuudota fayyummaa kaleef gaarii ta'an kan of keessaa qaban akkasii gaditti haa ilaallu. Kan jalqabaa hundee diimaadha. Hundeen diimaan antioksidaantii fi nutireentii hamma asiidii fincaanii ol kaasan of keessaa qaba. Asiidummaa fincaanii ol kaasu jechuudha. Haala kanaan cirracha kalee yookaan kiliinistoonii kan nutti fidan istruveet fi akkasumas kaalsiyeem foosfeet kan jedhaman akka kalee keessatti hin kuufamne dhorka. Kanaaf egaa hundeen diimaa asiidummaa fincaanii ol kaasuudhaan akka fincaan keenya akka kaleen keenya cirracha hin godhanne ittisa jechuudha. Kanaaf hundee diimaa nyaachuun fayyummaa kaleef gaariidha. Kalee qulqulleessuuf gargaara. Garbiraan loomiidha. Loomiin uumamaan amala asiidawaa waan qabuuf hamma sitiriin kan fincaan keessatti argamu ni dabala. Kun ammoo cirrachi kalee akka nutti hin dhufne ittisa. Bishaan kubbaayyaatti loomii hanga firii 4 cuunfuun yeroo dhuguun gaariidha jechuudha. Garbiroon firii agamsaadha.
ijaagamsaa akkuma suuratti argaa jirtan kana. Ujummoo fincaanii qulqulleessuun beekama. Baakteeriyaan infekshinii fincaanii tubboo fincaanii fidan infekshinii ureetiraaf afuuffee fincaanii kan bilaaderii keessatti akka wal norree godha waan ta'eef infekshinii ujummoo fincaanii nurraa ittisa. Akkasumas kaalsiyeem ogzaaleetii kalee keessatti akka baay'inaan hin kuufanne gochuun cirrachi kalee akka nu mudanne taasisa. Kanaaf akka baakteeriyaan tubboo fincaanii keessatti wal norree ittisa. Dabalataan immoo akka cirracha kalee hin godhanne ittisa waan ta'eef kunis fayyummaaf gaarii. Galbiraan baala shoorbaa. Baala shoorbaa የሾርባ ቅጠል jedhamu jechuudha. Kaarotenoids, iron, chlorophyll akkasumas vaayitaaminota garaagaraa of keessaa qaba waan ta'eef dhiiga qulqulleessuu fi kaanserii kalee nurraa ittisuu keessatti qooda fudhata. Dabalataan muduraan kun warra hir'ina dhiigaa, infekshinii ujummoo fincaanii fi bokkokuu garaatiin rakkataniif baay'ee gaariidha, baay'ee fayyada. Namoota hir'ina dhiigaa qabaniif, infekshinii ujummoo fincaanii rakkatanii fi garaan bokkokee isaan rakkisuuf gaariidha. Dabalataanis aappilii, zinjibila, waayinii fi habaabii fayyummaa kaleef gaariidha. Kuduraalee fi muduraalee kanneen haala nuuf mijatuun nyaata keenyatti maknee, nyaata keenyatti daballee cuunfaalee kannaanis nyaata keenyatti maknee fayyadamuu dandeenya jechuudha. Warri rakkoo kalee qabdan qoricha isiniif kenname biratti yookaan cinaachi kanneen kana fayyadamuun baay'ee gaariidha. Loomii, baala shoorbaa, hundee diimaa fa'aa kanneen amma jenne kana jechuudha. Akkasumas ijaagamsaa. Kanneen kun arfan egaa kanneen kalee keenya qulqulleessuuf gargaaranidha. Akka waliigalaatti fayyummaa kalee keenyaaf tokko qorichoota dhukkubbii wayyeessuuf yookaan antiipeen ta'an kanneen akka daayikloofenaakii fa'aa akkasumas qorichoota biroos ajaja ogeessaa malee fudhachuu dhiisa. Nyaata keessatti soogidda baay'isanii fayyadamuu dhiisu. Bishaan gahaa ta'e dhuguu guyyaatti liitirii 2 ol burcuqqoo 8 ol. Haaluma dheebuu keenyaaf qilleensa naannoo irratti hundoone fayyadamuu. Alkoolii baay'isanii dhuguu dhiisuu. Tamboo yookaan sigaaraa aarsuu dhiisuu. Fincaan qabatanii turuu dhiisuu. Yeroo fincaan nama qabutti fincaa'uu. Hirriba gahaa argachuu. Dhukkuba sukkaaraa fi dhiibbaa dhiigaa kanneen qaban sirriitti hordoffii taasisuudhaan yaala barbaachisu argachuu. Sochii qaamaa gahaa ta'e gochuu. Torbanitti walumaa galatti daqiiqaa 150 fi isaa oliif sochii qaamaa kanneen akka deemsa riifannaa, daakaa, sochii qaamaa kanneen akka shubbisa adda addaa, fiigichaaf kan kana fakkaatan raawwachuu. Kanneen egaa fayyummaa kalee eeguuf gaariidha. Kanaaf egaa akka waliigalaatti maloota ittisa dhibee kalee keessaa tokko wantoota dhibee kanaaf nama saaxilan ofirraa hir'isuudha. Lammaffaan kalee keenya qulqulleessuudha. Sadaffaan immoo akkuma nama jedhee wantoota dhibee kanaaf nama saaxilan to'achuu dursanii dhiibbaa dhiigaa, dhibee sukkaaraa, dhibee onnee akkasumas amala jireenyaa fayyaalessa ta'e qabaachuu, alkoolii baay'isuu dhiisuu, tamboo xuuxuu dhiisuu, nyaata fayyaalessa soorachuu, sochii qaamaa taasisuu, ulfaatina qaamaa hamaa ta'e hir'isuu, tamboo xuuxuu dhiisuu, alkoolii fayyadamuu baay'isuu dhiisuu, bishaan gahaa ta'e dhuguu, qorichoota dhukkubbii hir'isan callisanii fudhachuu dhiisuu, akkasumas qorannoo hordoffii fayyaa yeroo yerootti taasisuun barbaachisaadha. Galatooma turtii gaarii.